geefi uffata narraa uffadhu jedheeni biraan hin geenne santu hafe. wal bira jirtanii ittiin naagaya. Doktor Hawwi. Dafii dubbadhu biyyatti. Doktor Hawwi. Maal jedha? Yee. Maarree uffata si argee dubartiin haadha siinqeetii haadha teenna dubartiin namatti mufatuun dubartiin namannayuun ati gadheessa waan kana namni hiree kana baase namni gartee waan kana awwala arge si'i abaate komii kana akka naa fixattuuf akka naa tuftuufiif micaa kana akka gartee irra naa tartuufiif uffata si arge uffata illee narraa fudhatta naa tuftaafillee ogummaa kee kanallee atillee nama akka ansi barsiiseen nama baay'ee barsiisi jettee du'aa akkanaa gootuufi maarree kunneen narraa fudhufi jechuu barbaadeeti. Maarree wal birallee jiraanii walirraallee uffataan jirru. Anuma birrii ergaa si anuma birrii ergaa bitee si ergaa rakkoon hin jiru. Eeyyee rakkoo tokko hin qabu. Tole ollaa keessan dhufeera aadhaas jira. Ulfinna Amiin ulfaadha. Wanti inni hojjete hundi yoo biyya illee baxabbaxee kenn harka isaa rabbi dawaa haa godhu. Amiin waan jedhu qabu guddaa tokko ulfaadha. Waa dubbadha jettee haa dubbattu hayyee. Dhiifama na hoffolcha waan dubbachuu hin qabne silaa dubbachuu barbaade yoo ijoollee Dubaayii takka tuqee jiraadhe itti na argaan ijoollee Dubaayii takka hattullee hin jenne keessa warqee jira jedhe malee an hattuu nama tokko akka hin dubbanne isinuu argitaniirtan dhageettaniirtan warri narra faraaduu dandeettan namni kumni jahaa asirra jirtan kun. Walumaa galatti warri isin mufachiise hoo jiraate afoo hin illaa jedhina. Tokko nama qarooftemi. Dubbii ittiin himadhu dubbima ittiin himadhu jechuu sanuu sila namni si komate atamma dubbii sittiin hima atin arrabsine amma qiiqatti hattuullee ka jedhe si'ii miti. Amma hin himadhu sun namni marti wali qabame haamamuu hin qabu sila ka haamamu midhaani bakka sanitti namni walumarra nama bakka sanitti warra Dubaayii guutuun dhiifama naa godhaa aarse jedhati. Hayyee isaan malelleen bareedu isin malelleen bareedu warra Dubaayii yoo kan deebee dhufuu mala dhiifama naa godhaa dhiifama narraa taa yoo isin balleessee jedhe. Dubartiin hin jajjarti yoo jarjareellee tasa afaaniin isin tuqee jiraadhe ammas dhiifama naa godhaa. Yoo iyyuu ittiin balleessitee jirta ila haadhatiyya amma balleessaa silaa dubartitti murani. Yoo iyyuu miti yoo balleessee yoo miti isini balleesse kun obboleeyyan kiyya abboota kiyya naa dhiisaa jedhe. Hayyee kun dhageettanii naa dhiisa. Akkas yoo intu waa qabdiif jedha bar. Thank you galatooma harka dhayaa ijoollee galatooma maashaallah tabaarakallah. Maarree Munir dubbadha. Okay amani dubbadha. Menen dubbadha nisi. Nin dubbadha ni waa iddoo dubbachuu barbaade haasawaa warraa wantan qabu. Waan inni waan akkamoti tokko irratti michoota na online irratti narkee sila ganamumaanuu wallala isaanii walitti bu'insa isaanii yoo ni narkee ganamumaanii xumura silaanii milkii keessaanii milkii anaa fi milkiin yeroo tokkoffaa miti amma durallee dubbii tana gadi buuseetuma lafa qabsiisee nama sanii wajjinis walitti araarsee ture ammallee ani eega viidiyoo meeqa hojjette boodaan arkee dhaabbadhu eega guyyaan ani dhaabbadhu jee booda viidiyoo takkan hojjenne dhufeetiin hunu asli kanne san duraan micoota nan beeku anaa dubbii tana fidee dubbii tana lafa qabsiise dubbii uusuu hin barbaanne ani na dura hojjette viidiyoo silaa isii san dura wal beeke nillee sadarkaa kana hin geessu inni garuu akkaan ani isii hojii wal mari'adhee kanatti himatee ani akkasii miti duraanis keessaan dhufeetuma ani yoo dhugaa jettee haqa tokkoon baaf milkiidhaaf ijoollee Dubaay keessaa namni si dhageellee haqa namaa deebisee yoo jiraate kana ragaan hin baaf amma durallee
walitti bu'insa biraatillee maallaqa kafalee fi hanqatti irra hafee jirallee ji'a kanaan naqatee kamaayyillee rabbi isaa kabaju. Akka uummata kaanii miti akka ijoollee kaanii miti namallee hin tuffatu. Milkii haqa abbaaf kanaa kanarratti. Garuu wanni asli dubbii waan babal'atteef haa xumuramtu jedhuudhaaf jidduurratti hin seene malee dubbii tana ani silaa ganamumaanuu isii hojii ol beeke viidiyoo takkaa ol hin hojjettu. Viidiyoo akka lammada sadaffaa afuraffaa shanaffaa akka itti hin fufne kaniin godhe ana kaniin gama mana aslii fide kun asliin na dura jira ana silaa dubbii nama miidiyaa uwwisuu kan ajandaa barbaadu tahe asuun fidu manuma kiyya saniin oofadha. Guyyuma takkichaa sanitti isiis fidee waliin dubbanne guyyaa lammadaa mana aslii fide. Akkasitti na hubadhu ana duraan micoota dhiyootan aan baree waliin beeku. Galatoomi nama maallaqa namaa irratti wal dhabe keessaa namni maallaqa namaa amma durallee ka deebise milkii qofa natti Dubaay irraa. Uummanni kan maqaan kaasuun barbaadu ammallee uummata kana duratti hin dubbadha. Haqa shamarranii namni nyaatu abadan jalaa hin dhaabbadhu. Oromoon hundi kokkee qabnee deebisna. San jechaaf yoo namni arrabsu yoo jiraate rakkoon qabu. Anaa fi milkiin keessaanillee waliin dubbanna. Eega dubbiin jidduu dheeyxeen dubbii tanallee lafa qabee as fidee akkasitti na hubadhu nama kabajaallee sii qabu wallahi billahi nama maallaqa yeroo meeqa gaafadhee maallaqa san kafale. Kaammallee kamaayyii kanallee ji'a kana naqii fi achitti xumuri. Ani nama maallaqa namallee kafalu ati nama dhugaarra dhaabbatee kafalu. Meeqaa jira nama dharaa operaasiyoon qabdu didee ilaamma dhugaa jirtu wal himaa deemuu qabu. Kanaaf ani itti faarfamuu fi miti. Itti waa takka jedhuu fi miti. Wanni afaan naqabdaniifis naaf gala dubbiin akkuma xumartu barbaanna. Laakiin dhalaa shintibeetii dhiitee hammaama dhiitee nama sanna arrabsa jedhee haqa namarraa akka hin deebine. Milkii irratti hirkattanii kamilkii bizinasa malee warri na arrabsaa jirtan an keessaniin beeka rakkoon hin jiru dhiifama naa godhi nama dhugaati keessaanillee kun namni yaane dubbiin teeti Muniiroo wanni ummanni hubatuu qabu kamilkii hattummaa miti zarafaa miti. Hattummaa waliin fide namni dalagu wajjin dalagu wal dhaba. Akkasuma wal dhaban malee hattummaan qabu amaanaa nyaanne maaliif jenne naggaadee lamaantu waliin dhufee jidduu kanatti hisaabni wal wantaa jedhe isinii galee kanaaf amaanaan milkii namummaan milkii akkuma jirutti jechuudha isinii galee maaliif inni doktora bu'aa irratti wal dhaban malee maallaqa isin itti kennite amaanaa bira kaatte hin nyaanne bu'aa irratti tirfirratti. No, wanni kaasee biiree ta'u no sanii miti maallaqa qubillee ka wal dhabe ani milkii manguddummaa seenee koobatti xumureetiin jira rabbi isaa kabaju kana duraas jechuudha nama kabajaa qabu san ibsuu barbaadeeti. Rabbi isaa qubilratti namni wal dhaba wal araarseetiin jiraadha. Afoonaalilladha inni bizinasa ani kunoo hawwiin agarti obboleettii isaatii fi haqa baase ani. Obboleettii isaatii fi haqa baase obboleettii aslii fi haqa baase ani kana komotabuun qabu namni hedduun garuu akka xiqqoo akka nama dhiibuu takka godhaata rakkoon qabu ani ammallee haqa dhaabbadheeti isillee kunoo na bira jirti kakattee haa dubbatu obboleessa keetii irra laalii jeetii gorsi du'aa illee godhiif jeetii kadhadha yeroo meeqa jechuu keessaan kanumaan joo barbaadan ofii ani gama kiyya. Laakiin warri milkii irratti hirkattanii olola bantan kotta kophaa naa baha dirreetti kottaa naa baha haqa shamarranii arraas baruus yoo isin irraan fuune isin saaxilu addunyaattis akhirattis abadan numaan hin dhaabne. Ana hadii isin isee. Rakkoon qabu rakkoon. Akkas. Waan humna keetii ol taatanatti mana murtii gurraacha. Ifaan itti hulu. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa galatooma dubartiif kabaja qabdu rabbi kabaja isiniif haa kennu. Itti aansuun uummata koomentii akkasumallee. Siifaan fooloo godha. Ani milkii ijaan argees hin beeku biyyummaas walitti hin qabnu ganda tokkos miti hawwii illee akkasuma jechuudha. Nuti asirratti kan dubbannu namni tokko yoo miidhame dhufnee hin dubbannaaf eenyuufu. Garuu araara kana keessatti maashaallah waan argeetu jira. Kanaan dura uummata Harargee akkas walitti araarsuuf yaadee ture.
namni hanga kana olitti araaramuuf yaadan malee uummanni argee siifan waan kana nuuf gooteetti kottaa sina namni jedhe hin jiru. Garuu uummanni siqqoof mandoo mucattiin kun dhugaa qabdii nu wajjin bultee dhugaatti abbaa manaa kiyyarraa ilmoo kiyyarraa fagaadhee kutaa siifa fiigaa zuumiin daqiiqaa 45 kukkutaa achirratti waanan ta'e anaaf rabbitu beeka jechuudha. Ani umtan barbaade silumayyuu haqni mucattii galuudha. Haqni mucattii guutuun isa galu hirruun isa galu alhamdulillah fudhattee jirti. Milki ani garuu aniifati rabbitti sii madha tiktookii sadiin irratti gubde. Takkaa namni tiktookiin irratti gubee hin beeku. Afuraffaa baladhe. Abibti sila ani kampaanii tiktookis dalaga maal taate siifu jennee keessaa bahe. Kampaanii injinaarii fudhatu dhaggeeffatu. Wallahi tiktook sira guubiti yoo guyyaa takkatti tiktook sira guubi yaalee jiraadhe rabbii kun nadhiisin garuu ati immoo waan shira akkasii keessaa bahe yaaduma akkasii keessaa maal jechuun manaa jedha moo maal na seeta manaa jedha tiktookiiti. Akkatti manaajara taate siima dhaggeeffadhu. Akkatti manaajara taate siima. Kaampaaniin TikTok Dubaayii keessa jiraattee jennaan namni kamuu wajjinaa softan generation waan jedhu siniif kenna. Namni sun umurii isaa waggaa 13 jennaan. Namni sun umurii isaa waggaa 13 jennaan akkasitti guban. Gaafadhu Na beektaa? Sin beeku nan beektusaa? Hadha duutee borduutee kee hin beeknu. Nuti kan barbaanne haqa hawwiiti. Siigalee? TikTokiin homaa miti. Arrabbii rasuulii jedhee waan an jedhe wallaahi lafa irratti qabeenyaa kositti fixee qalaata sitti ta'uu kan ture. Garuu sababa uummata sikkoof mandoo kanaaf jecha sababa abuyaayaa sababa jamaal sababa Muhammad Nuuriif jecha arrabbiif rasuulii jecha afootu siif jedheef. Garuu ijoolleen afuudhiisi hunda dubbatanii galatooma. Siifan kanama siifa asirrammee waan jedhan asirra waan jedhan milkii kampaanii tiktook keessa eessumallee hin qabu abbeeraallee hin qabu waan milkii waasii jedha bakka isaa irra milkii qoy waasii siifan hin jiru Simalee namni jiru. rabbiin wamaa yaalamu ila siifan na dhageeffadhu wamaa yaalamul gayba illa Allah jaa rabbiin kenna namni gaybaa beeku rabbiin malee hin jiruu jedha. Yoo miseejii wayii si ergan yoo warri kaampaaniidhaa isaan sirra gube jedhe ijjiba finjii fiddee komatuu dandeetti. Yookaan immoo wanta shakkii wal komattan kana dhiisa rabbillee hin jaalatu siifillee jilban ta'u argitanii namni shakkiin naman himatu ati egaa rabbi jecha dhiisira. Gastii aslii irratti seenin jedhee na gube sadanuu gastii aslii irratti waa biraan dubbanne waa dubbataan jirre muutii qabataa ture omaa miti. Omaa miti meerra darbaa hadha duunee borduunee keenya hin beeknu. Uummanni duraalaatti ishee kan jira, keessa jira, nama zaabaa jira, nama jannataa jira as keessa. Munir boy wajjara wacina ta'an kasiifani. Manni mana doktoraati wajjara wacina siifan waa tokko sitti himu. Ani osoma waliin live irra jirru akka tiktookiin kee rakkoo qabu barreessee natti fide warningii. Xiqqoo booda gizee achii kee gubatu anallee xaaguree na darbee alumatti fargee gizee laayivii seena jedhu na adabe. Lammanuu moo lamaa bar? Guddaa baana kan dura ittiin seetti ka guddichaa tiktookee guddaa. Ishee ergasii ati immoo amma naa bantani. Kun lammaffaa ijoolleen foloo kan naa guutte adda tiktookii lama. Foloo kuma tokko. Okay. Kanaafi anamma waan sin jedhu miiwannoon tokko appilikeeshiniin tokko aappiin tokko homa akka raayootti namnummaan tokko riippoortii godhee minaamin nama gubuu miti. Sigalee ammallee waan kana evidensii yoo hin qabaanne rabbitti nama dabarachuu dhufataa hundaafuu ati dhiifama jette tiktookii yoo gubatellee ati hin gubanne dhiisii miti warri 100 meeqatu maaltu dhugaa xiqqoon qabu namaa mileenati gubataatuma oola sigalee araboonni kan levelii 50 qaban qabeenyi guutuu itti fixanii gubataa sun rakkoo miti tarabbiitu caalaa gara biyyatanii wali dhiibtan oromoo makalee si guddise tuyyuu arras kana si guddisaa namni 5,200 azittan siifaniin fooloo godhaa kan achumatti dhiisaa inni biraan mootu wanni hubatamuu qabu sirritti waa'ee tiktookii gubachuu kanatti wanni hubatamuu qabu tokkoffaa jechuudha. Ebaluun irratti gubeeni tokkoffaa sistamii ittiin maqaa wal balleessanii ijoollee bira baana siifuus hin baanu sitti fakkaachuu danda'a waan hubannoo hin qabneef yeroo feemasoonni dubbatan jechuudha. Ammallee amaara nurra gube natti afanii narra guban midhaan jedhu geemaroonni
የሽቀላ ሲስተም ነው። ፎሎወሪ ነፋቂን የፎሎወር ሲስተም ነው ሲገለ እኒ ኩን መቃወል በለይታ አንከረ ዱጉ ሲቲባ ዱጋን ጅሩ ከነ ሲገለ akkasubbatta sibratti atattala manaa bantee bar lama banadhe akkasubbattee dhugaan akkan dhugaan baasneeti haqa itti jalqaba dhufe araarri kun hin ሚዲያ ሁንዳ ዋን ቤኩ ደገፈዱ ዮ አከ ጨራ ተይ አቲ ዶጎጎራ ቀባቴ ሙዚቃ ሃተው ነደገይ ነሺዳ ሃተው ወነት ገዲፍቴ ወይ ኮፒራይት አባን ሱን ኢራሂዳቲን ተይ ዋን ኮፒራይቱማን warningi lama yoo qabaate dogoggora lama yoo qabaate ufiin kaampaaniin daayirekti wannoon otomaatik irra waan jiruuf xaasirratti godhaa jechuudha poolis siistamiin sii galee kanarraa hafeen namni tokko guruppii hidhatanii namarra guban minaamin maal si gochuu danda'an profaayilii irraa kaayisuu danda'an si adabsiisuu danda'an maqaa irraa jijjiiruu danda'an kama asli jedhu kana kama siifan jedhu kana yuuzar gochuu danda'an profaayilii irraa kaasuu danda'an eenyummaa kee fidi suuraa mul'atu waraqaa keetiin jira itti ergita የተወሰነ በወደ ሲዴባችሁ ሲገለ yoo ati dogoggora tokko hin qabanne homa sansanii sanitti haa hubannu miidiyaan kamuu feesbuukis haa ta'u tiktookis haa ta'u haasaya harka facaasu homa xiqqoo jala Wanni karaa keenyaadha boka Karallee isin sodaadha isin saalfadha haga duraa irra akkasiin kabajoo akkasiin saalfadhu waa baay'ee isinirra arge wallahi galatoomaadha itti aansee ammoo warra Dubaayii sheeka guddaa illee argeen isin bira jira haga jaarsummaa laaltanii nama guddaa itti ture garuu nan argine nama tokkoyyuu kiisii namaa keessa tureeni milki wannan ari godanya ki ya bara gurban ku wali na so inatti jijjiram milki muti kasime nadid milki muti kafat milki muti wala milki nama mararra anatti are amma gadi abuun wasli fitanne miree Naka goto fadda dikume last jan. amma fitanne gadi abuun ka muti kafatu milki muti bafat Amma finish thinking mubarak samara gadunna. Abu Yaya. oy milki uy sila misail rasha ana mara misail rasha atin sida mo mata maradiste ka kiyata na jala chaldiste wallahi dhageena dhiifama naa godhi biroo kiyyan dhageena. wallahi sijjirame ani micatti tana wallahi guma mashakil kun dufe argeen in beeku si beeka wajjin silkille olina soine wal beena nafsi sitti garagale sinyaate harka nama nyaachusa politika masitte warra politika keessa jiru kana wallahi dhiifama naa godhi nama biraatiif barumsa taatadheetti ni yaada warroota haqa namaa nyaatanii wallahi galatoomi jecha siif hin qabu Abu Yaya micaa kana uffisutti balleesse Afoon naalila. abo uy Ulfaadhu asu ulfaadhu atillee isilame ulfaadha mee ani waa jedhuu barbaada hin dubbanne garee fi jal'isee dhaggeeffataa ture abdii kumee jedhi jamu akka dhaamsaatittillee ijoollee tanallee galateeffachuu wallahi bilkiinilleen akkasuma hawwiinilleen ulfaadha wallahi ulfinnatu isinii malee isiniyyuu ulfinnatu isinii malee dhugaa yoo dubbanne wallahi arsoomatu kana qaba agartee wal jalaa galuun wal jalaa dhaga'uun wal jalaa yaa'uun waan nuti qabnu kana beekuun keessan ulfaadha ammallee guddadha tana caalaa ammallee milkii atilleen maqaan keetiyyuu milkii daabboo milkii toli ammallee wallahi biizinasii kan kee agartee biizinasa addunyaarra beekamu si haa ta'u obboleessa kiyya wallahi kabajami nu jalaa nu dhageettee nu jalaa yaatee wallahi ilma Jamsi kiyya gurbaan kun diina kiyya afaanii na fudhattee waan milkii wayii galchaaf jirana namatu waanatti waa'ee milkii kana Dubaayima keessatti wallahi nama micaa wayii ka dhukkube waan mararraa fixee tikeeta irraa muree biyya galte naan jedhani
nama akkanaatillee nama gaarii yoo ta'e gaarummaa isaallee irraa dubbachuun dirqama. Inni hin beekaan namatu na hime keessa. Akkasi wallahi ummata abboo wanni ati dalaydu sun ka yeroo muraasa booda biilgee dima ta'e. Abdi. Biraa jechuun danda'u galatoo. Abo asli. Abdi. Ya. Ya. An bada hafita dhumaa fa'aa